Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya har'aatiin jaarsa abdii kutee awwaala isaa ofumaaf qopheeffate tokko qabannee dhiyaanneerra. Seenaa isaa yommuu dhageessan ajaa'ibsiifachuun ala carraa biraa hin qabdanii. Turtii gaarii. Yeroo beekumee lafti gabaan marga yaa tulluu gajjedhii nama yaadeen arga. Seenaan kun kan dhalate biyya Jarmanii keessatti yommuu ta'u, dhirsaa fi niitiin waggoota hedduu waliin jiraatanii dhumarratti dhirsichi akka dulloome hubachuun akka du'uuf dhiyaate itti dhagahama. Umriin isaa 84 yommuu ta'u, niitii isaa jaallatus du'aan dhabuu danda'eera. Yommuu duutus sirritti dhibamtee waan turteef ijoolleen isaanii 5 dhufanii ishee gaafatanii turanii. Erga duuteen boodas abbaa isaanii waliin seenaa dabarsan yaadachaa guyyaa gaarii dabarsaa turanii. Suutas ijoolleen sun gara dhufanitti deebi'uu jalqabu. Baay'een isaanii biyya fagoo jiraatu ture. Jaarsi sunis kophaa isaa guyyaa cimaa ta'ee dabarsuu jalqaba. Yeroo boodas ayyaanni waggaa ni dhiyaata. Yeroo jalqabaatiifis haadha manaasaa malee ni dabarsa. Ijoollee isaa keessaayis isaan 2 dhufanii ture. Galanni teekinooloojiif haa ta'u jechaas ijoollee hafan waliin onlaayinii wal ilaalaa haasa'aniiru. Yeroo sanattis baay'ee gammadu. Sababni isaas jaarsi sun yeroo sanatti ijoollee isaa fi daa'imman ijoollee isaanii viidiyoodhaan ilaalaa waan turaniifi. Kana dura haadhi manaasaa yommuu jirtu namoota waliin nyaata ayyaanaa nyaachaa gammadaa dabarsu turanii. Akkuma yeroo sanaatti gammadee yommuu laaptooppiin cufamu garuu miirri kophaa ta'uu itti dhagahama. Yeroon kun darbees guyyaan dhaloota isaanii ni ga'a. Gaaf sanas kennaawwan baay'een dhufuufii jalqabu. Maatinii fi firoottan isaa hunduu baga geesse jechuu ni jalqabu. Haa ta'u malee mana sana keessa isaan ala homtuu hin jiru ture. Kanaanis jireenya isaa caalatti jibbuu jalqaba. Namoonni hunduu hojii isaaniirratti camadamanii isa irraanfataniiru. Guyyaan hanguma deemu itti dhagahamuu jalqaba. Ammuma ayyaanni ga'us ni bilbiluufi. Haa ta'u malee qaamaan homtuu waan hin dhufneef kophummaan itti dhagahama ture. Itti dabalees abdii kutuu jalqaba. Maatii isaas walitti sassaabuu waan hin dandeenyeef xalayaa qofa ergaafii ture. Kana boodas qophii guddaa tokko qopheessuuf ni yaada. Qophii kanaafis namoota diikoorii hojjetaniyyuu qacaree ture. Qophii hunda erga xumureen boodas namicha xalayaa ergu tokkoon xalayichi akka waan guddaa of keessaa qabuu fi ergaa sirna awwaalaa akka ta'e itti hima. Namichi mana poostaa sunis gaddaa namoota jedhame hundaaf xalayaa sana ni erga. Ijoolleenis yommuu kana dhagahan ni rifatu. Sababni isaas xalayaa sana irratti abbaan isaanii akka du'e waan barreeffameefi. Sababa kanaanis ijoolleen sun hojii isaanii dhaabanii gara mana abbaa isaanii ni adeemu. Yommuu seenaa isaa yaadachaa imala taasisanis keessi isaanii baay'ee gadda. Sababni isaas abbaa isaaniitii yeroo barbaachisu waan hin kennineefi. Mana gahanii yommuu ol seenanis jalqaba kan argan minjaala guddaa tokko ture. Yommuu kana ni rifatu. Sababni isaas mana keessa minjaalichaan ala homtuu waan hin jirreef. Boo'icha waan ta'eef namni xiqqoos ta'uu ni jira jedhanii yaadanii ture. Karricha bira darbanii yommuu ol seenaa deeman manichi sirritti bareedeera. Abbaan isaanis kutaa tokko bahee fuulli isaa ifuun baga nagaan dhuftan jedhaani. Isaanis gammachuudhaan kaachuun abbaa isaanii ni haammatu. Yeroo sanattis barbaachisummaa maatii ni hubatu. Abbaan isaanis isaan argachuuf jecha wanti uume ijoollee sanaaf ni galaafi. Jaarsichis akka yaadetti guyyaa ayyaanaa sana gammachuudhaan isaan waliin dabarsa. Ayyaanicha boodas ijoollee isaa keessaa inni tokko isa fudhachuudhaan jireenya isaa ijoollee ilma isaa waliin dabarsuu jalqaba. Waa hundaafuu qophii keenya har'aatiin waa guddaa akka barattan abdii guddaa godhachaa hanga qophii haaraatiin walitti deebinutti nagaa keenya bakka jirru isiniif dhaamna. Nagaatti.